maqaa keessanii fi eenyummaa keessan? Maqaan kiyya Tibbeessoo Tolaa Aabbee jedhama. Ani jiraata Shikaagooti. Hariiroon hiriira kana maali? Hariiroon hiriira kana akkuma beektanii yeroo ammaa kanatti hidhaaf ajjeechaan bartoota Oromoo irratti adeemsifamaa jiru. Argitee mootummaan Itoophiyaadha. Bartoota Oromoo ajjeechaadhaaf hidhaadhaan warra sagalee hin qabne yeroo ammaa kana biyya keessatti nafsee isaanii baasuudhaan kaan gara mana hidhaatti oofuun haawwan manguddoota ijoollee hunda ajjeesuudhaaf hiriira kana balaaleffachuudhaaf mootummaa kana balaaleffachuudhaaf hiriira kana baanee jirra. Hiriirri nu asitti isin amma asitti gootan kun reyaalitii yookaan dhugaa biyya jiru yookaan ijoollee biyyatti ajjeefamuu jiru qottoota lafa isaaniitirra hari'amuu jiran jijjiirama fida jettee yaadda? Ani hiriirri nu asii baanu kun hamma tokko jijjiirama fida jedhee yaada. Maaliif yoo jette nu argitee biyya bilisa qabdu, biyya argitee qilleensa nagaa, biyya mootummaan isaa argitee namni hundinuu akka fedhe kararraa hidhamee ajjeefamu keessa waan hin jirreef nuuni mootummaa biyya Ameerikaa kana iyyineetiniin isaantu mootummaa kanallee qarqaaree aangoo irrallee kaa'ee mootummaa kanaan hamma danda'ame jala dhaabbanne ummanni keenya biyyatti ajjeefamaa jira. Barattootiin barnoota irraa ari'amaa jiranii ajjeechaa fidhaan bartoota keenya irra adeemsifamaa jiru kun qarqaarsa isin gootan irratti riyaalitii jiru mul'iseetiin mootummaan kun ajjeechaa fidhaa waan ijoollee keenya irra adeemsisaa jiruuf hin jijjiira jennee yaadna. Keessattuu namootaan biyya alaa jirru kun argitee yoo wal qabanneetiin mootummaa biyya western country keessa jiranitti hiriira baanee jenne hin jijjiira jennee abdii qabna. Akkuma argitu guyyaarraa Oromoonni addunyaarra jiran almost magaala 30 wayirra kan ta'an guyyaarraa hiriira ba'uu jiran. Wanni kun yeruma mara yeroo kaan irrayyuu uummata Oromoo tokko godhe jaadda. Yeroo kamiyyuu caalaa hiriirri kun argitee tokko godha uummata Oromoo jedheetiin iyya. Sababbiin isaa argitee mootummaan Itoophiyaa kun uummata Oromoo kana tuffiidhaan maan nu godhani homaa wanni nu godhan hin jiru jechaadhaan gadi baheetiin rasaasaan bartoota argitee homaa meeshaa waraanaa hin qabne hiriira nagaa baaniitiin nagaan mootummaan kun maaster pilaanii kana dhaabuu qaba. Argitee qotee bulaan Oromoodhaan lafarraa buqqa'uu hin qabu jedhuun seera hiriira nagaa gaafatanii jennan maal fiddanii badaa jechoodhaan rasaasa itti dhukaasa. Kuni maal kanarraa maal baranna jettanii yoo addan ummanni Oromoodhaa argite hufnan qaban homaa godhuu hin danda'u homaa nu godhan abbaa feene hin ajjeefne abbaan feene immoo tarkaanfii feene fudhachuu dandeenya jechoodhaan ummata keenyarra dhiibbaa guddaa adeemsisaa. Kun maal nu barsiisa maalirraa barannaa tokko ta'uu akka qabnu biyya keenyaaf akka dhaabbachuu qabnu garaagarummaa keenya ka siyaasaatiin ta'e ka gosaatiin ta'e ka gandaatiin ta'e hundi keenya kaanee achi cinaa keenneetiin tokkummaadhaan akka dhaabannu argisiisa. Mee ijoollee yuunivarsiitiidhaan amma gorsi isaanii qabdu? Gorsi isaanii qabu argitee wanni guddaan wanni kaleessa manaa baataniitiin hiriira nagaa baatanii gaafii sirrii gaafattanii gaafii abbaa biyyummaa gaafattanii gaafii mirgaa gaafattanii gaafiin keessan gaafii mirgaa ka gaafattan haga isinii deebi'utti homaa wanni sodaattanii duuba deebitan hin jiru hamma danda'ameen isin karaa nagaatiin mirga keessan gaafachuu qabdanii sodaachuun hamma yoomii nu baasti. Sodaa kanaan yoo itti fufne taate argitee mootummaan kun haaluma kanaan amma maaster pilaanii jedhee naannolee Finfinnee jiran oolchuudha kaa'uun isaa. Boruu egeree immoo godinaalee Oromiyaa hunda fudhachuudha maqaa biraa jijjiiruudha. Hamma danda'ameen tokko ta'aatiniin gaafii keessan gaafii kallattii kaleessa mana baataniif san hin jijjiirinaatiniin dura dhaabbadhaa hiriira keessan itti fufaa jedheetiin dhaamsisa. Okay, obbo Tibbeessoo galatoomi gaafiif deebii kana gochuuf. Daawwattoota keenya kabajamoo hiriira nagaa Shikaagoo gabaasuu ilaalchisee as televezyiinii Ameerikaa guddichi kan ta'e ABC fuulduratti warra Oromoo ka hiriira nagaa bahe keessa dubartoota tokko dubbisuuf yaalu jirra. Maqaa isaanii beeksisuun jalqabani. Maqaan kiyya Safiyaa Duulaa jedhama. Safiyaa guyyaa har'a maal takkisin hiriira nagaa kan baatan isin kakkaase? Wanni nu kakkaase rakkuma adda addaa ka biyya keessa jiru kama baratamee uummanni Oromoo hadha qofaa miti asiin duratti rakkuma akkanaatu irra adeemamaa ture. Warroonni yeroo asiin dura rakkoon akkanaa nurratti adeemamaa ture mootummaa deeggaranii mootummaa jala deddeemanis hadha guyyaan ooleen buluu jaras deddeebi'anii dhiisnee jarattis ni ka'anii akkuma keenya rakkoon adda addaa irra ga'e jechuudha. Warroota OPDO dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo jechuudha kan mootummaa wayyaanee deeggaraa ture. Hadhas jara oduu yoo dhageenye jennuun biyya alaa keessa teennee jara irrattis rakkoon adda addaa ga'ee
hidhamanii qabamanii waan akkasii rakkoo keessa turanii dhaamsi jecha dhaamsi firiidamiidha. Uummanni Oromoo hidhamuu qabu, mirga ofiitii fi dhaabbachuu qabaa, dubbachuu qabaa tokkummaadhaan jechuudha. Uummanni hidhameellee du'uu qabu san jechuudha. Goonuma baanii waan adda addaatiin mirga ofiitii baanii jedhaniif karaan taaneen du'anii waan jedhaniif sanumaaf jecha uummanni alaallee hiriira ba'e. Kan kee maqaan eenyammoo? Zayituunaa Baatii naan jedhan. Zayituunaa Baatii atammoo gar kan keetiin dhaamsi uummata Oromootiif dabarsuu feetu yoo jiraate. Dhaamsi kiyya uummata Oromoo jabaadhaa falmadhaa bilisummaa keessaniif falmadhaa jedha. Uummanni Oromoo du'uu hin qabu, hidhamuu hin qabu. Yoo abbaan fi birmatee ormillee namaa birmataa jettee mammaa'itti Oromooni. Kanumaaf wal bira dhaabbadhaa tokkummaadhaan wal jabeessaa jedhaanilleen waliin qoqqoodinaa gandaan. Kanattu bilisummaa nu dhoorgee duubatti nu hambise yaa ilmaan Oromoo ka'aa tokkummaadhaan dhaabbadhaa mirga keessaniin falmadhaa jedhaan dhaamsi kiyya ilmaan Oromoo. Mee ati nammoo maqaan kan kee eenyudha? Daa'imallee qabattee dhufte mee yoof nu ibsitoo? Ani Alawiyyaa Kadiiroo Jimjimoo jedhama. Alawiyyaa hiriirri nagaa kun hagam tokko barbaachisaa ta'ennaan daa'im xiqqoollee qabattee dhufte. Baay'ee impoortaantiidha. Akka malee waan guddaadha. Daa'ima dhiisii wanna fe'allee qabaatan waan dhufanii wal qarqaaruu qabna. Akkanatti sappoortii walii mul'isuun gaariidha jedhee qorraan daa'ima tana qabadhee dhufe. Haawwan Oromoo yeroo garii ijoollee qabaa, hojii qabaa, namni hin dhufu warra akkasiif dhaamsi adda barsoo jiraatoo? Yoo yaada hin qabne malee daa'ima qabaattes dalagas qabaattes kooloofii gootee daa'imas qabdu qabattee deemuu si barbaachisaa jedha. Daa'ima qaba jettee mana taa'uu hin qabdu. Atoo maqaan kan kee eenyu jechuun hiriirri nagaa kun hagam tokko barbaachisaatti aman? Ansiifaa Adam jedhama. Hiriirri hummaa barbaachisaadha. Har'a guyyoota obboleeyyan kennaa kan biyya jiranii eenyummaa isaaniitii fi mirga isaaniitiif du'aa waan jiraniif kanaaf dhaabbachuu qabnaa, iyyachuu qabnaa. Yoo nu jiraaf iyyannee eenyullee jiran gargaaruudhaan walii dhaabbachuu qabna. Uummata kanaaf mul'achuu qabna jenneeti hiriira baane. An dalagaa qabaayyuu laakiin dalagaa irraafee dalagaa irraafee bakka argachuu qabaa uummata kanaaf dhaamsa dabarsuu qabna waan jedheef ka'ee dhufeeyyuu kanaaf walaa gargaaruu wal bira haa dhaabannu jedhee abdiin qaba. Baay'ee gaarii isin hiriira nagaa qofa osoo hin taane uffatallee akka aadaa bareedaa uffattanii faashin shoo Oromoo fakkeessanii guddoo galatuma isiniin jala gara kiyyaan maaltu naafee jette? Gaafiin takkatti wanni dhaamuu barbaadu yaa uummata Oromoo wanni isinii dhaamuu barbaadu tokko ta'a naannoo waliin qoodina amantii waliin qoodina sirbaanis ta'ee walaluunis ta'ee waan adda addaatiin isinii dhaabani oduu tokko taane tokkummaa kennaan dhaabbannee jenne wanni nu dhibdu nu jirti hin fakkaatu wanni rakkoon kun wanni jiru yeroo namni tokko du'ee jedhu kun hin kolfaa kun hin callisaa yoo tokkummaadhaan walii birmannee walii kaanee jenne rakkoon adda addaa wanni irra ga'u hin jiranatti hin fakkaatu sanuma dhaamuu barbaada uummata Oromootiif baay'ee nagaarra ta'a. Isiniin cuftee galata qabdanii horaa bulaa. Ulatti kan kee hidhatanii